Akkam hordoftoota chaanala Kaayidaab haala barumsaa ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhufeen jira. Barumsa addaatiin akkamitti chaanala Telegram kan maallaqa nuuf dalagu akkasuma chaanala paablik ta'e karaa salphaan akkamitti akka barannu isinitti agarsiisa. Hagaduma viidiyoo nafaana turaa kallattiimaan gara barumsaa sana dura warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan chaanala kan sabskiraayib gochuun eegala. Akkasuma viidiyoolee laayik gochuun eegala. Jalqaba aappii Telegiraama keessa seentu. Dabalataan akkamitti akka teempileen hojjennu akkasuma ogummaa tokko malee akkamitti akka maallaqa argachuu dandeenyu akkasuma loogoo akkana fakkaatan babbareedoo akkamitti akka kireet goonu akkasuma sabskiraayib batanii viidiyoo yuutuubii irratti akkamitti aarjennu yookaan kireet goonu barsiisan jira. Viidiyoo mara piroofaayil yuutuubii keessa seentanii achi baratuu ni dandeettan. Erga aappii Telegiraama keessa seentanii booda jala irratti mallattoo akka qalamaa tana kilik gootu. Ergasii tuttanii booda niiw chaanal isii jettu kana gubbaa irratti niiw chaanal isii jettu kana kilik gootu. Ergasanii gubbaa irratti maqaa chaanala keessanii barreeffattan. Ergasanii diskiripshinii chaanalli kun waa'ee maalii dubbataa waa'ee maaliiti chaanala kana diskiripshinii isaa ibsitan barumsa. Ergasanii raayit gootu gubbaa irratti. Ergasanii chaanala paablik ishii jedhu gubbaa kun isa irratti ta'uu qaba. Erga isa irratti gootanii booda jala irratti liinkii barreeffattan. Liinkii namni isa saniin sarchi godhee isin argachuu danda'u. Isin jala barreeffattan. Kaalid app erga jedhee booda lakkoofsa sagaliitti dabala. Ergasanii raayit gootu gubbaa irratti. Ergasanii nama affeeruu barbaadan asirratti barreeffattan. Nama isin affeeruu barbaadan raayit gootanii isaaniif ergitan. Ergasanii jala irratti mallattoo tuttanii gara fuulduraa deemtu. Ergasanii kun chaanalli keessan banamee jira jechuudha. Akkuma agartan haala gaarii ta'een chaanala paablik ta'e kun bannee jirra. Isinillee bifa amma isinitti agarsiise kanaan banachuu ni dandeettanii. Akkuma agartan kun gubbaa irratti paablik chaanal jedha kunoo. Dabalataan akkamitti akka teempileen hojjennu akkasuma ogummaa tokko malee akkamitti akka maallaqa argachuu dandeenyu akkasuma loogoo akkana fakkaatan babbareedoo akkamitti akka kireet goonu akkasuma sabskiraayib batanii viidiyoo yuutuubii irratti akkamitti aarjennu yookaan kireet goonu barsiisan jira. Viidiyoo mara piroofaayil yuutuubii keessa seentanii achi baratuu ni dandeettan. Chaanala paablik ta'e akkanatti banachuu ni dandeettan. Barumsi addaa kana fakkaata. Wanni isiniif hin galle yoo jiraate akkasuma yoo yaada qabaattan koomentii jalatti na beeksisaa. Akkasuma warroonni chaanala kanaaf haaraa ta'an chaanala kana sabskiraayib gochuun maatii keenya dabaluu ni dandeettan. Haga barumsa biraatiin walitti deebinutti hayyee nagaatti.